Kun Keelloo Miidiyaadha. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya. Jimaata Onkoloolessa 24 bara 2024 keessummeessaan keessan Anna Gumaata Sammaatii oduu har'aan isinitti hima. Hattoonni konkolaataa saamuuf lubbuu namoota hedduu galaafatan murtii du'aa fudhatan ka jedhu durseen isinii hima. Itti aansuun jechoota Oromoo xiqqeessan akkasuma amantaa tuqan dubbachuun kan beekamu obbo Taadiyoos Taantuu murtii hidhaa fudhachuu komishiniin marii biyyaalessaa yeroon hojii akka dheereffamu hin gaafanne jechuu isaa Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'utti dhiyaachuu UNICEF beeksisu Paappaasonni hangafa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay Sinodosii Tigraay hundeessuu ibsuu isaanii wal duraa duubaan isin dhageessisa. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara kanatti waliin dabarra. Hattoonni konkolaataa saamuuf lubbuu namoota hedduu galaafatan murtii du'aa fudhatanii. Itoophiyaa keessatti hanni konkolaataa akka yaachisaa akka ta'e sababa konkolaataaf konkolaachisaa fi kaan ajjeefamuun baratamaa dhufeera. Namoota hanna akkanaa irratti bobba'an poolisiin adamsee qabuun himata itti banee murtii du'aa itti kennuun gabaafameera. Komishiniin poolisii Oromiyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaan suura waliin akka maxxansetti yakki ajjeechaa suukanneessaa wanbadummaa cimaa laphee maatii cabse ollaa fi fira gaddisiise kan dhaga'ee hunda rifaasise bara 2016 keessa garee lamaan namoota 3 irratti raawwatame ture jedha. Miidhamtoonni yakki kun irratti raawwatame sadanuu konkolaachiftoota yoo ta'an sababa kontiraata barbaanna jedhuun gonfamsanii daandii irraa maqsuun gara jabummaa fi haala suukanneessaa ta'een ajjeefamaniiru jechuun barreesse. Miidhamaa Solomoon Alii konkolaachisaa Isuuzuu Fe'isaa, obbo Kabbadaa Balaaw konkolaachisaa Hiruu fi deddeebisa uummataa fi dargaggoo Biiniyaam Tasfaayee konkolaachisaa Raayidii yoo ta'an guyyaa adda addaa fi iddoo adda addaa akkasuma namoota adda addaatiin yakki kun irratti raawwatameera jedha. Maxxansichi akka gabaasicha irraa hubannetti yakki kun magaala Shaggar kutaa magaalaa Galaan keessatti raawwate. Yakkamtoota nama butanii ajjeesuun konkolaataa saaman kana adamsuun poolisiin to'atee akka qabamanii badii isaaniif gaafataman taasifamuun himanni itti banamuu eerameera. Manni murtii olaanaa bulchiinsa magaalaa Shaggaris galmee himannaa abbaa alangaa dhiyaateef gadi fageenyaan ilaalee dhaddacha tibbana ooleen himatamtoota obbo Kabbadaa Balaaw ajjeesan Gazzaanyaa Rafaa fi Tafarii Tasfaayee adabbii du'aatiin himatamtoonni Teediyoos Biraanee fi Iyyu'eel Teediroos jedhamanis miidhamtoota Salamoon Alii fi Biiniyaam Tasfaayee irratti yakka ajjeechaa waan raawwataniif isaanis murtii du'aatiin akka adabaman murteessee jira. Oduu keenya itti aanuun jechoota Oromoo xiqqeessan akkasuma amantaa tuqan dubbachuun kan beekamu obbo Taadiyoos Taantuu murtii hidhaa fudhate. Jibba sabummaan guutamee jechoota saba Oromoo xiqqeessan dubbachuun kan beekamu akkasuma jechoota amantaa abaaran gadhiisuun beekamtii ka qabu obbo Taadiyoos Taantuu hidhaa waggaa 6 fi ji'a 3 akka adabaman gabaafame. Hidhaa kana cinattis adabbiin qarshii 20,000 itti muramuu eerameera. Namni kun haasaa jibbiinsaa fi walitti bu'iinsa kakaasuun himatamanii ka turan yoo ta'u ragaan irratti qindaa'uu yakkamaa ta'uun murtiin itti darbe. Obbo Taadiyoos nama umuriin waggaa 70 yoo ta'u miidiyaalee irrattis ta'ee bakkeewwan isaaf aanja'etti dhimmoota Oromoo irratti dubbii kaasuu jedhee yaadu dubbachuun beekama. Haasaa ragaa qabatamaa hin qabne dubbachuun akkasumas seenaa saba Oromoo dabsuun qeeqan mallee osoo dubbatuu irra deddeebiin mul'ataa tureera. Adeemsaan booda obbo Taadiyoos mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha Ramaddii Lidataatti yakkoota 3 itti himatamanii fi balleessaa ta'uun isaanii mirkanaa'ee irratti hidhaa cimaa fi adabbii maallaqaa irratti murtaa'u gabaasichi ibseera. Himatamaan Taadiyoos Taantuu karaa marsaalee yuutuubii garaagaraa haasawaa jibbiinsaa taasisuu odeeffannoo sobaa tamsaasuu fi walitti bu'iinsa uummataa kakaasuun shakkamanii waxabajjii 20 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa himanni 4 irratti banamuu gabaasichatti hima. Obbo Taadiyoos yakkoota ittiin himataman hin raawwanne jechuun kan waakkatan yoo ta'u abbaan alangaa gama isaatiin ragaawwan himatichaa deeggaran jedhee dhiyeesseera. Haa ta'u malee obbo Taadiyoos himata irratti dhiyaate seeraan ittisuu waan hin dandeenyeef himata 3 balleessaniiru jedhamaniiru. Haaluma kanaan manni murtii dhaddachaa irra ooleen himatamaan maanguddoo waggaa 70 fi abbaa ijoollee 6 ta'uu isaanii tilmaama keessa galchuun hidhaa waggaa 6 fi ji'a 3 fi adabbii maallaqaa birrii 20,000 irratti murteesseera jedha gabaasni ba'e. yuutuubii gubbaa obbo Taadiyoos qofa osoo hin taane namoonni hedduun haasaa fi jechoota saboota walitti buusan dubbachuun darbee dhaga'ama. Oduu keenya birootiin komishiniin marii biyyaalessaa yeroon hojii akka dheereffamu hin gaafanne jedhe. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan yeroon hojii isaa ji'oota 5 keessatti goolabamuuf jiru yeroon hojii akka dheereffamu hin gaafanne jechuun ibse. Komishinichi tajaajila waggaa 3 akka laatu yaadamee Guraandhala 2022 keessa hundeeffamuun ni yaadatama. Haa ta'u malee komishinichi hojii hojjechuu qabu ga'umsaan osoo hin raawwatin yeroon isaa hojii isaa goolabuuf ji'oota muraasa qofatu hafe. Komishinarri komishinichaa Profeesar Masfin Araa
haala amma jiru kanaan yeroo hojii komishinichaa akka dheereffamu hin barbaadu, akka dheereffamus hin gaafannee jedhan jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Komishinichi ji'oota 5 hafan kana keessatti hojii isaa ga'umsaan xumuruu akka hin dandeenye himaniiru. Komishinichi hojii ajandaa sassaabuu fi himattoota adda baasuu naannolee tokko tokko keessatti raawwachaa tureera. Haa ta'u malee naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii homaayyuu akka hin hojjetin himaniiru. Rakkoolee waggoota dheeraaf turan kan nageenyi boora'uu fi hokkoraaf sababa ta'an adda baasuu fi gara walii galtee irra ga'uun biyya haala siyaasaa fi nageenya akka Itoophiyaa qabdu keessatti ulfaataadha komishinichatu jedhe. Yeroo hojii komishinichaa xumuramuuf dhiyaachuu hordofee manni marii bakka bu'oota uummataa yeroo hojii komishinichaa dheeressuu akka danda'u labsii hundeeffama komishinichaa irratti labsameera. Haa ta'u malee yeroo hojii komishinichaa akka dheereffamu akka hin gaafatin komishinerichi himaniiru. Rakkoon nageenyaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessa jiru adeemsa hojii komishinichaatti danqaa ta'uu ibsuun yeroon hojii komishinichaa akka dheereffamu fedhii kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Qaamolee qabsoon hidhannoo gaggeessaa jiranii fi paartilee siyaasaa maricha irratti hin hirmaanne akka hammataman hojjechaa jiraachuus eeraniiru. Oduu keenya birootiin Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'utti dhiyaachuu UNICEF ibse. Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'uuf dhiyaachuu dhaabbata deeggarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsa kaleessa onkoloolessa 24 bara 2024 baaseen beeksise. Dhaabbatichi ibsa isaatiin qormaanni hafan jiraatanis duula cimaan irra aanuu akka danda'amu ibseera. Itoophiyaa pooliyoo irraa bilisa taasisuuf kaka'umsa mootummaa, michoota misoomaa fi hojjettoota fayyaa adda duree ta'aniin bu'aa gaariin akka argame eerameera. Haa ta'u malee ammas qormaanni hafan akka jiran eeruun akkasuma keessumaa vaayirasiin pooliyoo kan dhiyeenya kana biyyoota ollaa keessatti mul'ate gara biyyaatti akka hin galleef yaaddoo guddaa jiraachuu akeekeera. Vaayirasii pooliyoo bara 2024tti biyyoota ollaa keessatti namoota 14 irratti mul'achuu eeruun bara 2019 haga 2022 gidduutti namoonni 65 vaayirasichaan qabamuun gabaafamuusaa yaadachiiseera. Itoophiyaan vaayirasii pooliyoo ollaa ishee irratti mul'ate kun daa'imman bira akka hin geenyeef carraaqqii olaanaan daa'imman biyyattii keessa jiran talaalchisaa akka jirtus beeksiseera. Dhaabbata deeggarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsa isaatiin Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa taate arguuf qooda fudhattoonni hundi carraaqqii isaanii akka cimsan hubachiisee jira. Odeessa keenya dhumaatiin paappaasonni hangafa bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay Sinodosii Tigraay hundeessuu beeksisanii. Manni lubummaa olaanaa Manbara Salaamaa Kaasattee Birhaan paappaasonni hangafoonni kunneen hundeessan ibsa baaseen Sinodosiin bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay hundeeffamuu beeksiseera. Seerri haaraa bataskaana Tigraay raggaasifamuu kan eere ibsichi bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay jedhamtee akka waamamtu himee jira. Abuna Maarihaa Kiristoos walitti qabaa paappaasotaa taasisuunis filatee jira. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhimma bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay gidduu lixuu irraa akka of qusatu kan hubachiise ibsichi ta'uu baannaan tarkaanfii qannoonaa jabaa akka fudhatu akeekkachiisee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Kan torban dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.